guyyaa irraa gaafii namoota baay'eedha kanan deebisuu dhufu namoota baay'een karaa keessaa dhuftanii waa'ee kaargooti irratti akkasumas meeshaa akkamii akka qaraxamu meeshaan akkamii akka hin qaraxamne poroosesii achi keessatti nama gaafatu akkamitti tooftaa akkamiitiin dabarra hoo kaargoo kana tooftaa akkamiitiin akka nuti baafannee dabarfannu sambichaa miti shaantaa meeqa akka fudhatanii galanii fi kiiloo meeqa akka dabarsanii xiyyaararraan jechuudha yoonas niin jedhu kana bichaas miti silkii meeqallee akka dabarfachuu dandeechanii kompiitara meeqa akka dabarfachuu dandeechanii isan dhaga'ee fi isan miidiyaa irratti arge osoo hin taane isan ofii kootiitti fayyadamee fi akkamitti akkan ofii kootii kaargoo baafadhe akkamitti akkan ofii kootii dabarfadhe waan hundumaa iyyuu isan ofii kootiitti fayyadame simbiraan ga'uun dhufee akkasinillee itti fayyadamtan abdiin qaba. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota siifotu akkam jirtu nagaa jirtu nageenyi rabbii bakkuma isin jirtanitti isiniif yaa baay'atu baay'een badee isin jalaa badeen ture guyyaa har'aa kinoo deebi'ee isiniif dhufee jira maaliif baddee naan jechuun keessan hin oolu wanni hin badeefis immoo qilleessumata akkas jedheetuma qilleessan na fudhatee badee malee nagaa koon jira galataa rabbii kinoo har'a immoo deebi'ee isiniif dhufee jira gara fuulduraatti immoo akka isin jalaa hin banne rabbiinaaf kadhadhaa isiniin jechuu barbaada. kallattumaani gara viidiyoo koo guyyaa har'aatti isin dabarsaa jechuudha. Kaargoo irratti maaltu nama gaafatamaa maaltu qaraxamaa maaltu hin qaraxamne akkamitti akka isin ergattan taradaanidha isinitti anima. Miidiyaa kanarra wanti deemu dhugaa isiniin jedha harki caalu parsantii 100 keessaa harki 5 dhugaa miti. Parsantiin takka yoo dhugaa taate parsantiin takka akka jirutti namni ni soba maaliif akka sobu ani hin beeku. Tariitti yuutuubii guddifachuuf tariitti yuutuubii waa tokko godhachuuf natti fakkaata yeroo tokko garuu innis yaa ta'u wanta dhugaa jiru irrattis immoo osoo hojjennee duuba dhufaan keenya waan nurraa barate natti tola akka kootti jechuudha. Kanamaafuu oduus niti hin dheeressu kaargoo ni qaraxanii eeyyee ni qaraxan nama akkamii qaraxan hoo yoo jettanii yoo asii yoo ergitanii maqaa keessaniin ergitan maqaa nama biraatiin bahe eeyyee ni qaraxama. Namni kuni naggaadee ta'ee fi ofiitti fayyadamuudhaaf ta'ee fi wanni beekamu hin jiru waan ta'eef ni qaraxama. Meeshaa kamuyyuu haa ta'u amma akka isaan qaraxan garuu waan an beeku hin qabu hin qaraxama. Kanan ija kootiin argee jechuudha. Tole yoo immoo asii maqaa keessaniin ergitanii paaspoortiidhaan ergama jechuudha. Paaspoortiidhaan asii ergattanii achitti paaspoortii keessaniin baafattaniin qarannisaa agas maraa miti. Innuuyyuu meeshaalee elektirooniksiidhaan alatti wanni qaraxamu tokkollee hin jiru. Meeshaa elektirooniksii sunu yoo baay'ateedha kan inni qaraxamu. Garuu miidiyaa kanarratti uffanni ni qaraxamaa, caammaan ni qaraxamaa, madarashuun ni qaraxamaa jedhamee haasa'ama. Kun hundi isaa soba dhibbatti jechuudha. Ani ofii kan kootii kiiloo 100 wayi fudhadhee gale. Kiiloo 100 wayi kaartoonii gurguddaan 2 jechuudha. Kana keessaa meeshaa elektirooniksii baay'ee hin qabu. Dhibbatti hin qabu jechuun ni danda'a. Garuu meeshaan achi keessaa hin qabne immoo hin jiru. Yoo fakkeenyaaf burcuqqoo nan qaba. Haraarota nan qaba. Isa nyaatan qorrisiisne jechuudha. Siinii jedhee sahanii jedhee hin beektanii malkii tokkoon kaartoonii tokko keessatti wal fakkaataadhaan darajaadhaan isa jiru san nan qaba. Dissii jechuudha. Bira dissii jechuudha. Kaartoonii 3 qaba. Kaartoonii 3 wal fakkaataadhaan keessaa 5 qaba nutti fakkaata. Tokko bira dissii daaqoti. Kaartooniin tokko bira dissii daaqoti. Hin beektanii qollabamusan jechuudha. Kaartooniin 2 garuu 5 ta'e 6 ta'e waan akkasii of keessaa qaba. Darajaadhaan jira jechuudha. Saqalaala maskaawwatiin beektan jedhee na saaba asuma achuuyyuu. Kana nan qaba.
dallaa gara dallaa ja'an qaba feermusii jechuudha. Feermusii gara feermusii ja'an qaba. Uffanni baay'eedha. Xaaqan illee hin jira. Caamman illee hin jira. Shittoon illee hin jira. Minxaafin illee hin jira. Waan ani kaartoonii san keessaa dhabe tokko illee hin jiru. Baay'een qaba. Uffata halkanii gurguddaa kana bichaadha iyyuu jechuudha. Uffata halkanii gurguddaa kana bichaadha. Akka uffata afuriin keessaa qaba. Gurguddaa afuran keessaa qaba. Xixiqqaa laman keessaa qaba. Xixiqqaanu isa nama tokkoon uffatamee rafuu jechuudha. Isuma ispoonjii ta'ee isa nama tokkoon uffatamee rafu. Gurguddaan immoo beektanii isa tiraasii afur afur qabu jechuudha. Sun tiraasii tokko lama qaba. Kun tiraasii afur afur qaba. Isa gurguddaa afuran keessaa qaba. Meeshaan achi keessaa dhabame tokko illee hin jiru jechuun hin danda'ama. Garuu kana namootiin keenya tokko tokko akkamitti akka nyaatamu beektanii meeshaa yemmuu bitanii waraqata yookiin immoo akka waan ani naaf hin galu galanii gurguruuf ta'ee tarii nama yommuu kenninu waraqanni yoo irra hin jiraanne addisii miti moo fadhanuun jedhaniidhaaf ta'e hin beeku. Ijoolleen keenya maal godhanii akkuma bitanitti waraqata illee odoo irraan kaasin isa itti rarra'u hin qabamti addisiin uffanne yeroo bitan isa illee odoo irraan hin kutin yoo kaartoonii keessatti baay'atame eeyyanii qaraxa. Naggaadeedha siin jedhan galanii gurgurachuuf siin jedhan garuu sin waraqata gubbaa jiru irraa kaastanii isa itti rarra'ee jiru yoo irraa kuttanii hin qaraxa. Hundisaa jechuudha. Nan arge yeroo bara fattashan achi keessatti ijoolleen maal godhan happirraa yemmuu xalabamee ashagamee dhufa. Kiisiidhaan keessa jira akkuma ashagamee dhufe sanitti keessa godhama. Isa san jarri akkamitti fudhata? Ofii keenya maa of nyaachisa? Ofii keenya badii goonee raawwannee deebinee kaargoon akkanatti qaratamaa kaargoon akkana ta'a jedhamee achitti boo'amee achitti waamee akka ta'ama. Laa dura ofii keetiif xanaqqaqe ofii keetiif qophaa'aa ta'e achi booda waan tokko sin godhan. Isaan garuu achitti qaraddaduun dhiisan. Isaa fakkeenyaaf haphirraa akkuma xalabame fuudhameetu manatti galu isaan akkasumatti kaartoonii keessa godhama garuu jarriin qaraddadaa jetti. Osoo ati mana keessatti sararaagattee ofii kan keeti feestaala isaa irraa kuttee waraqatatti rarra'ee jiru irraa kuttees hin qaraxan. Hin qaraxamu dhibbaan dhibbatti hin qaraxamu maqaa keetiin ergitee maqaa keetiin baasta yoo ta'e jechuudha. Tokko lammaffaa firiijii fudhachuu dandeechan maashinii uffataa fudhachuu dandeechan maashinoota adda addaa hin qaraxaman dhugaadhaa garuu dhibbaan dhibbatti maashinii uffataa tokko ammana qaraxama jedhee dubbachuu hin danda'u. Gasaalata firiijii tokko mana qaraxama jedhamee dubbachuu hin danda'u garuu ni qaraxama eeyyee amma maka qaraxamu hin beeku. Isuma maqaa ofiitiin erganii maqaa ofiitiin baasan ni qaraxama garuu amma maka qaraxamu hin beeku. Kanarraan kan hafe meeshaa kushinaa keessaa amma barbaadde fi gosa akka barbaadde yoo fudhattee galte hin qaraxamu. Uffata waraqaan itti rarra'in malee kiisii ofirraa hin qabaatin malee yoo fudhattee galte hin qaraxamu. Garuu nama simmoo hin qabaachi keessatti nama laalladhu. Oggaa deemtu nama akkamii akka sirriitti qaraxuu fi namni akkamii akka hin qaranne laalladhu. Nama hundaa miti. Namni tokko tokko anumaan qaraxamnellee yeroo nama qaraxu jira. Namni tokko tokko immoo namni gaariin immoo kan odoo meeshaa kee ijaan garagaree ilaalin chaabbaadhaan rukutee sii kennutu jira. Kalas chaabbaadhaan sii rukutame taanaan namni garagaree ijaas ilaaluu jiru jechuudha. Gutumaan gututti viidiyoon kun dheerataa jira. Prosesii achi keessatti nama gaafatanii fi birri meeqa akka achi keessatti kaffalame waan bicuu sitti himuun barbaada. Isa kan koo jechuudha. Isa namaa osoo hin taane. Anoo kaartoonii gurguddaa lamaan qaba. Birriin achi keessatti kaffale isinitti himuu barbaada. Kaartoonii gurguddaa lamaan qaba. Kaartoonii gurguddaa kana birrii 300 naa barabaran. Naa fattashan. 300 fattashama. Birrii 600 gatiin miiza magaazinaa ani laf jalan erge. Osoo nani biyya hin gahin kaargoon kan koo biyya gahe. Osoo nani biyya hin gahin kaargoon kan koo biyya gahe.
akka guyyaa sad ani kaargoon kan guyyaa hojjaa lama fuachi ga'e anoo gana qidaamee asii kaa samata guddaan naqee baafadhe. Garuu yoo achi keessa taa'ellee magaazinni ni lakkaa jedhanii galata rabbii magaazinni illee guyyaa samata guddaa isaa yoo achi bule ni lakkaa jedhamee bilbilamee biyya irratti hoggaa bilbilanii garuu gaafa qidaamee achi baan bule hin lakkoofne aga qidaamee achi kan bule hin lakkoofne hodoo hudiin baafadhee galee hudii sanatti bule garuu hin lakkaadhanii amma makka lakkaa'u magaazinni hin beeku. Kanaaf waan akkanaati irratti immoo akka magaazina ofirratti lakkoofsisin warroonni galuu barbaadan irraa of eegaa isiniin jechuu barbaada. Magaazina amma ta'eef ni kaffaltaa birrii 400 ta'ee waan akkasiiti. Bakka tokkotti 600 ni fattashiitaa bakka tokkotti immoo 400 gatii magaazinaa hin kaffaltaa. Saniin achitti paaspoortii kee koppii gochuudha fi wantootuma koppii birrii 10 hin godhamu malee wantan kaffalu tokko hin qabu. Kiiloo 100 wayi kana nan baafadhe isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo silti dheerataa irraa waan ta'eef dafee xumuruun barbaada. Inni biraa immoo kiiloo meeqa fudhatanii galamu inni jedhamuu fi kiiloo 46 shaanxaa lama kiiloo 23 kiiloo 23 ani carraa dhaftee hin beeku kiiloo 23 46 yoo dabarsite kiiloo tokko yoo 47 ta'e 47 yoo ta'e birrii 100 kaffalta. Laala kiiloo takkittiin birrii 100 nyaatamina of eeggadha warroonni shaanxaadhaan galtan jechuudha. Kiiloo takkittiin birrii 100 kan koo aga 50 darbanaan jedhanii oggaanan dhaga'u oduu jechuudha. Garuu 46 jedhanii aga 50 darbaa jedhan ani kiiloo 50 manaa fudhadhee ba'e shaanxaadhaan jechuudha. Gaafan kiiloo 50 manaa fudhadhee ba'u kiiloo 6 darba. Kiiloo 50 wayi fudhadhee ba'e kiiloo 6 darba. Birrii diraama 600 kaffalii naan jette. Hin kaffalu wadheen indaganaa irraa gadi buusee deebisee irraa qannase. Kanaaf kiiloo 23 shaanxa lamaa jechuun barbaada. Silkii irratti immoo silkii meeqa fudhatanii galan isa jedhamuu fi silkii irratti ijoolleen maal jedhee haasaa silkii 2. Silkii tokko moofaa silkii tokko haaraa. Kana fudhattee ni galtaa jedhama miidiyaa irratti baay'een hordofaa ture. Yeroon kaargoon godhin dura yeroon biyyan galiin dura waa'ee kana nan hordofaa nan maraadhe dhugaa. Meeshaa koo gatee galuudha birriin koo nama raare. Fudhadhee galuudha kanan achitti kaffalus nama raare. Garuu soba hundi isaa soba. Kanaaf warroonni hojjettan wanta dhugaa jiruun odoo hojjettanii ananatti tola akka mataa kootiitti jechuudha. Silkii meeqa ana fuudhee galuudha karoorfadhee fi kanan bitee galuudha yaade hunda isaa dhiiseen gale. Dhugaa dubbachuuf maal namarraa fudhatanii achitti birriin kaffaluudhanii cabsanii maalti ta'anii jedhee miidiyaa irra olii gaddee sababa saniif kanan. Garuu yaa ta'u malee silkii meeqa fuudhee galee silkii haaraa 3 fi moofaa 1 fudhadhee gale silkii 4. Silkii haaraa 3 fi moofaa 1 fudhadhee gale. Shaanxa 3 qabaa silkii tokkoon keessa godhe. Shaanxa 3 keessa silkii tokkoon keessa godhe silkii tokko harkattan qabadhee silkii tokko kaargoo keessan godhe jechuudha kaartoonuma keessa. Ogaa fattashanillee mul'anne silkii sun achitti. Moofaan achi keessa godhe jechuudha kaargoo keessa. Kanaaf garuu ijoollee silkii 5-6 qabatanii jiran. Namni tokko namni garagaree ijaan laalu hin jiru. Namni tokko namni garagaree ijaan laalu hin jiru. Fudhataniitu magalan. Garuu soba inni miidiyaa irra deemu siniin jechuun jaaladha. Kompiitara immoo kompiitara tokkodha kan siniif darbu. Kompiitara immoo harkumattaan qabadhee nan dabarfadhee. Harkatti immoo kiiloo meeqa qaban inni jettaniif shaanxan hin guddatin malee ati baachuu dandeessa yoo ta'e amma barbaadde fudhattee galuu dandeessa. Ani shaanxaa xiqqittiin beektan darajaadhaan ishee 3 taatee bitamtu inni 2 hin deeme inni tokko ishee harkattaan qabadha. Kiisii tokko guddaa nan qaba harkatti kanan kompiitara keessa godhadhee jiru. Gaafa achitti shaanxaa irratti kiiloon dabalee baay'ate naan jedhan maalan godhee isa kompiitaraa sanittan irraa qannase ittan guute dibbin godhe nan qabadhe harkatti. Mucayyoo wayii argadheen kiisii biraa irraa fudhadhe ammas nan guute isatti gixxim godhe maalan godhe immoo namattan kennadhe mucayyoo wayii jechuudha. Shaantuma akka tiyyaasan takkitti qabdi
Ano fi kooti shaanta tokkoof kiisii tokko gaafan qabadhu ishiittis kennadhee ishiin shaanta tokkoof kiisii tokko qabatte. Ati baachuu dandeessa yoo ta'e namni si gaafatuu fi maal baatta namni siin jedhu hin jiru. Garuu wanti ati baattu sun wanta achi keessatti dhorkamaa hin taane hin ta'in yoo siin jedhu waan akka shittoo, waan akka saamunaa, waan akka qibaatii, waan akkas akkasii shaanta san keessa hin jiraanne hin ta'in malee isaan alatti uffata itti naqachuu wantoota sin barbaachisu hin beektanii waan akkanaa itti naqattanii isa harkatti qabattanii galuu ni dandeessan siniin jechuun jaaladha. Inni biraa maal siniin jechuun barbaada. Wanta dhaga'e tokkorraa sinii qooduu barbaade garuu wanna ija kootiin arginu. Waan ofii kootiitti fayyadames miti. Inni dhaga'e kun immoo maal jedhama seetanii kunis miidhummaarraa hin dhaga'e. Waa'ee televezyiinii irratti shaanxaa 46 jenne miti kiiloo 46 jenne miti shaanxaa lama garuu kiiloo 23 shaanxaa tokko qabatanii televezyiinii abbaa 32 bakka shaanxaa tokkoo san yoo qabatan garuu qaraxa malee kaffaltii tokko malee fudhatanii galanii inni jedhu kun nan dhaga'e itti fayyadamne. Wanti kun dhugaadha jettanii yookiin immoo itti fayyadamtanii argita yoo jiraate asumaan koomentii jalatti naa katabuu hin dagatinaa. Viidiyoon kan koo guyyaa irraa isinirratti dheerachuu isaa hin oolu obsaan dhaggeeffattanii itti fayyadamtan taanaan waan siif fayyadudha. Waan ani itti fayyadame akkasinis itti fayyadamtanii barbaada. Kanaaf warroonni guyyaa irraa gara mana kootii dhuftan anaa dhufu isiniin jedhee jira. YouTube kan koo siifootuuf jedha. Subscribe gochuun kottaa natti dabalamaa maatii naaf ta'a. Video kanas yoo isinitti tole like fi share gochuuf hin dagatina. Aga video biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan naa tura. I love you sinan